sagalee waaqayyoo wal wajjin baranna sagalee waaqayyoo keessa na dubbisa akkas jedhe maqaa Yesuus nan dubbisa guyyaadhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra hin caala guddaa ture guyyaadhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caala guddaa ture guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabate sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus jedhe namni anatti amanu akkasuma haa godhu macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessa hin burqa jedhe inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanuun fudhachuuf jiraniif dubbate inni iddoo ulfina sanatti waan ol hin fudhataminiif hafuura qulqulluu amma iyyuu hin kennamneef tureedha hin kadhanna mataa keenya gadi qabanne haleluuyaa waaqarra jiraata ati qulqulluudha beekaa bara baraan aangoon kee olaantummaa guddaa kan qabu maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u gargaaramnee yaa Waaqayyo kunoo fuula kee jirra sabni ati gargaartee fidde sabni ati walitti qabde sabni ati dubbii keetti dubbachuudhaaf yaa Waaqayyo kunoo walgahii kana keessatti walitti nu qabde kunoo fuula kee jirra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin waa tokko malee waaqarraati nuti dubbadhu lapheen keenya baname yaa Waaqayyo sammuun keenya baname si dhaga'uu akka danda'u ati duwwaan nu gargaari afurri kee duwwaan nu wajjin haa ta'u afurri kee duwwaan samii kana haa to'atu afurri kee duwwaan yaa Waaqa laphee keenya haa to'atu afurri kee duwwaan dhageetti keenya duwwaa haa to'atu afuura qulqulluu siif mirga kennineerra siif iddoo kennineerra amma kaasee yeroon kun qilleensi kun samiin kun duumessi kun yaa Waaqayyo ulfina maqaa keetiin haa to'atamu wanti nu mormu wanti nutti yaa Waaqayyo nutti inaafu aangoon seexana yeroo kana kaasee lafa jirutti baquu haa jalqabu hirree keessan rukutamu haa jalqabu sagalee kee kan dhageenya dhageetti namaa kan qabu sammuu namaa kan qabu laphee namaa kan qabu amma nan ifadha humna dhiiga keetiin lafa jirutti haa to'atamu maqaa Yesuus iddoo nama dubbise wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 dubbise wangeela kana namni barreesse sinu akkuma sin beektanii fi akkuma sin dhageessan fi barumsa irraa yeroo dur barachaa turre akkuma sirriitti sin beektanii fi anis immoo asumaan kan dabarsu wangeela kana kan barreesse Yohaannis isa kamii Yohaannis cuuphaadha toon ta'in Yohaannis obboleessa Yaaqoob ijoollee Zabdiyoos isaantu barreesse isaan keessaa immoo inni Yesuus wajjin nama turedha wangeelota yookiis macaafota inni barreesse wangeela tokko barreesse ergaa 3 barreesse mul'atas immoo tokko barreesse walumaa galatti meeqa barreesse 5 barreesse Yohaannis kun nama bara quufee iddoo ga'ee nama akka ta'utti gooftaa wajjin jiraate darbedha Yohaannis kun kanaaf waggaan isaa bara 60 bara 96 nama lafa kanarraa boqotedha bara quufee yeroo hin taane miti yeroo bareeda hojjetee hojii bareedaa hojjetee ergaa Yesuus irraa dhagaye amma isaa danda'amu iddoo ga'uu malu geessise nama boqotedha bara kan barreeffame isa jedhuuf immoo bara 85 barreeffame wangeelli kuni ergoonni isaa muluun ergoonni sadanuus mul'annis wangeellis Yohaannis inni jedhu kunis bara kana keessa barreeffaman bara 85 amma 95 gidduutti barreeffame kanaaf egaa iddoo nama dubbise kun egaa Yesuus akkas jedha guyyaadhuma ayyaanichaatti jedha guyyaadhuma ayyaanichaa jechuun isa kamidha ayyaana garduu kan jedhudha waaqeffachuudhaaf yeroo warri Yihuudoon warri Fariisonni iddoo sanatti argaman waaqessuudhaaf yeroo isaan argaman ture achi keessatti garuu yeroo sana kan isaan waaqeffatan kan isaan iddoo sana nyaachaaf dhugaatiidhaan quufaan akka ofii barbaadanitti waaqeffatu yeroo kana keessa immoo Yesuus akka ta'utti otoo hin ta'in kallattiin dhaqeetu isaan gidduutti hin argamne kallattiidhaan otoo hin ta'in karaa hin beekamne isaan gidduutti argame isaan gidduutti gaafa argamu isaan gidduutti immoo isaan maaliifi kallattiidhaan isaan gidduutti mul'achuu yoo jenne namoonni ajjeesuu barbaadu Yesuus kan maal jennaan hin barre itoo beekanii garuu hin ajjeesan ture isaanumtuu inni isaan dubbachaa turan inni isaan eegaa turan sun akka Yesuus hin taane akka Yesuus raajii keessatti caafame akka dubbataa ture yee Musee keessatti seera Musee keessatti akkuma caafamaa ture sana waa'ee sana abdachiifamee ture sana akka inni dubbatuuf ture sana keessatti garuu isa akka ta'e ammayyuu hin himneef akka inni ilma Waaqayyoo ta'e
hin himneef akkanni waaqa ta'e hin himneef maaliifi garuu dubbisaniiru isa jedhanii waa yaadan hin beekan isaan karaa kamii eegu isaan ulfinaan dhufa kabajaan dhufa karaa biraa simannaa guddaadhaan dhufa jedhanii eegaa turan inni garuu garbicha ta'ee bifa garbummaa uffatee nama ta'ee gara biyya lafaatti dhufe eenyuufi nuuf jecha dhufe jechuudha. Kanaaf egaa akkuma Yesuus Kiristoos dhufe yeroo lafarra ture maal gochaa ture lafarratti maal ta'e akkuma raajamee ture hin dhalate inni lammaffaan hin du'e du'aa ka'e ol fudhatame carraa shan keessaa meeqatame jechuudha tokkitti duwwaatame innis maalidha Yesuus dhufu mee Yesuus hin dhufara gidurmaa warri gammadan eegaa jirtan mee Yesuus hin dhufara kana muluuga raawwatameera kana muluuga macaafa qulqulluu keessatti seera Musee keessatti akkuma caafame raajota keessatti akkuma caafame Isaayyaas keessatti akkuma Isaayyaas raaje egaa durbi hin ulfoofti ilma hin deessi maqaa isaa immoo Amaanu'el jettee hin moggaaste Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedhee Isaayyaas boqonnaa 7:14 inni dubbate sun hin raawwate jechuudha raawwateetu Yesuus immoo hin dhalate hin du'e du'aa ka'e mirga Waaqayyoo jira deebi'eetu dhufa mee deebi'ee dhufaadha Yesuus deebi'eetu dhufa sagalee keessa ol fudhatti mee Yesuus deebi'ee hin dhufaadha yookiin nutu gara isaa dhaqa yookiin mootuma akkatti jirru dhufuu danda'a kanaaf maal jechuudha nuti yeroo hundumaa misirroodha jechuudha of qopheessine isaaf jiraanna jechuudha kanaaf egaa iddoo kanatti yeroo ayyaana kana keessatti isaan warri Fariisota Yesuus Kiristoos kana Yesuus Kiristoos isaan gidduutti argame maal gochuudhaaf isaan wajjin waaqeffachuudhaaf isaan wajjin nyaachuudhaaf gaafa gidduu isaanitti argamu inni yeroo hundumaa biraan turre guyyoota dhumaa sana jedhe isaan immoo guyyoota torbanuu quufaniiru ta'eefiira dhuganiiru maal wanti isaan barbaachisu muluusa argataniiru wanti tokkitti immoo ittiin hir'an hir'uu hin qaban ture achi keessatti garuu Yesuus hin argame eessatti dhaloota nyaateen quufe dhaloota dhugaatiin funyaan ga'e dhaloota quufti sirritti ta'eef gidduu dhaabatee Yesuus harka isaa rukute eessi abbaateedhaan mataate maal jennaani warri quufan jechuun immoo deessinuu gaafa quuftan hin argineere gaafa quufe namni asaanumti isaayuukaa lashash hin jedhu dubbii cimaan innaan Yesuus achi gidduudha dhaabatee isin warri dheebottan isin warri beeloftan isin warri dheebottan as gara koo koottaa jedhe basmaan maaltee namichi jedhani nutoo quuneerroo jedhan isayyuu immoo yoomidha guyyaa dhumaati saatii dhumaati saatii hundumtuu guute saatii wanti hundumtuu iddoo ga'e saatii hundumtuu ta'eef saatii garaachi isaanii guute yaanni garaa isaanii garuu afurri qulqulluun kan of keessaa hin qabne yeroo isaan kana jedhani Yesuus dhaloonni kun jedhe maanaani isaan nyaachuuf dhugaatiidhaaf akkuma Qorontos keessatti dubbatu nyaachuudhaaf gad ta'anii dhuguudhaaf sirbuudhaaf immoo ol ka'anii akkan tokko duwwaattiyyuu namoota 23 oltu ija gubee buleere maannaani namni gaafa quufee akka barbaade jiraata waan ta'eedhaaf akka barbaade dubbata waan ta'eedhaaf kanaaf Waaqayyo garaa namaa beeka laphee isaanii ilaala jireenyi isaanii duwwaadha filiteerii farsoo isaanii daadhii isaanii qaxaqqatan malee garaan isaanii tokkittiin afura qulqulluudhaan of keessaa hin qabu afura qulqulluu of keessaa hin qabu kanaaf Yesuus immoo yaada garaa nama bareechee beeka Yesuus achumaa ol jedhe achumaa ol jedhe maal jechuudhaaf akka isaan dheebotanii jiran arge dheebuun isaanii maal ture afura qulqulluu of keessaa hin qaban waaqa kana hin beekne bichaadha otoo beekan iyyuu hin ajjeesu turan hin qalu turan balleessuudhaaf turan garuu yeroo isaa waan hin geenyeedhaaf itti hin kennamneedha waan yeroon hin geenyeef mala itti hin sila isaan maal barbaadan turani hin qalu turan hin reebu turan hin ajjeesu turan garuu namni isaa hin hafu Yesuus iyyuu kanaaf gaaf tokko intee aannan tu'abee du'aan ka'a gara waaqatti ol fudhataman Phexros basma Waaqayyo isaa matus ajjeesaa dheedhe marti duuta dheedhe
garuu maalidha duuka buutuudha garuu wajjumaan jira akka Yesuus duudhaaf dhufe hin beekne ture ara maqaa Yesuusin hin duutu kottu dheedhisayyuu eessa keessa dawatti waameetu kottu matu jira maaliif duuta hin duutu Yesuus maaliif dhufe duuf dhufe moo maaliif dhufe duuf dhufe jennaan seexanaan goorina duraadhe seexanaan dhugumayyuu dhaloonni kaayyoo wal dagachiisan walitti seexanuma iriyaan kaayyoodhaaf naman gargaar ni kaayyoodhaaf walin cimsine dhugumayyuu seexanan caa egaa nama ilaalan namoota ilaalan jireenyi nama tokko maalidha hafuura qulqulluu miti dhageettiin isaa hin qabu of keessa maalinaani bakka gaafura duwwaa argitaniittu kanniisa of keessaan qabu taanaan waa gati waa dammeensuus hin danda'u ona ta'a jechuudha waan dhiiga nama kana hafuura isaas nu keessa taanaan galaasa hafuura isa dhagahuu danda'u hafuura isa dhagahuu danda'u dhaloota quufeedha dhaloota iddoo ga'eedha dhaloota cubbuun iddoo ga'e dhaloota wallaalummaan iddoodhaan gahe kana gidduu dhaabateen dhugaa jiru itti muke as koottaa jedhe isin warri qajeelummaa akka deddeebii nufta akka bishaan immoo dheebottan isin maata gammada maata hoo jirtu immoo geessifachuudhaaf jirtu jedhe kana hin beekan ture gaa'isa Yesuus kana hin beekan ture nama sin bokkeedhaan Yesuus barteettaadhaan barteettaa jechuun bee kalarii koo kanaan miti waaqayyo haaraadha guyyaa guyyaan ni yuutu kalarii keessanis miti hin geeddaramu ni kun mee Yesuus barteettaadhaan itti maame gaafadhaa meesti gaafi lama sin gaafadha tokko booddee sin gaafadha Yesuusin barteettaadhaan Yesuusin baruu Yesuusin beeku kan tamaneeroo harko sirrittan beekoo jechuun dandeenya isa kana toon ta'in waan inni nuun jedhe ergasatti amanee wanta inni nutti dubbata wanta inni godhe nuun jedhe wanta inni milkoofte nuun jedhe wanta inni itti kanaan jireenya argatta kanaan moo'icha argatta kan inni nuun jedhe hubachuudha isa kana dhaga isa kana kanaaf maal jedha macaafni qulqulluu egaa yaada isaa yaada warra waaqayyoon hubatanii isaan maal qabu yeroo hundumaa yaada moo'ichaa warri waaqayyoodhaan hubatan yaada moo'ichaatu isaan keessa jira waa'ee yaada moo'ichaa hon dubbadhu akka jedhe Phaawulos nuti jedhe akka warra waaqayyo akka warra moo'ee duulaa galuutti isa nu adeemsisu waaqayyoof galanaa ta'u maannaani waaqayyootu maal namaa kenna jechuudha yaada moo'ichaa namaa kenna waan nama gatu barbaade waan nama dhiisu barbaade maal nama godhare yaada moo'amaadhaan deddeebi'e kana caala maal jedha hinjiru jiree hinjiru milkaan hinjiru hojii hinjiru abjuun hinjiru mul'an hinjiru guddin hinjiru diban kana duwwaasa maannaani yaada isaatti laatameera baqa waaqayyo yaada moo'ichaa keessaa fuudheetu yaada moo'amaa keessa kaa'e kana maadha keweedha yeroo deemu rukuta of reebaa of lola of ari'aa deema jechuudha maaltu keessa jiru waan ta'eedhaaf yaada moo'ichaatu keessa jiru waaqayyo garuu warra kan isaatiidhaaf warra moo'ichi akka jiru beekaniidhaaf yaada moo'ichaa kennaaf waaqni ganama kana yaada moo'ichaan sinaa hagu namoota muraasa tabiin jedhe waaqni yaada moo'ichaan sammuu keessa naa hagu kanaaf egaa eenyutu wanta waaqayyo warra isa jaallataniidhaaf qopheesse eenyuttiyyuu waaqayyo akka hin himne gurra namaattis akka hin dhaga'amne ijji namaas akka hin argine eenyumattiyyuu hin himneedhe eenyu jedha Phaawulos jedhamas tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kana jedha garuu lakkoofsa 10 irratti maal jedha waaqayyo nuun immoo jedha hafuura isaatiin nutti mul'isedha waa'ee maali waa'ee gara booddee isaan jedhe waa'ee amma haala keessa jiru otoo hin ta'in waa'ee waan ammatti marfamee jiru otoo hin ta'in waa'ee wanta gara fuuldura ammayyuu wanti biraan gahamne jira jechuudha waa'ee isaatiif ammayyuu wanti hin dhagahamne jira waa'ee isaatiif ammayyuu wanti hin argamin jira waa'ee isaatiif waa'ee eenyuutiif waa'ee keenyaaf mee waa'ee kootiif wanti hin argamin ammayyuu jira
wanti nan ganaa bira ga'uuf jiruudha. Wanti nan ganaa dhaqee bira ga'uu jedha. Abjuun ani ganaa bira ga'uu jedha. Ganaa ammayyuu dura koo jiraadha. Isee quba keessan akkas godhaati. Ganaan ammayyuu fuuldura koo jiraadha. Warri yaada moo'ichaan qabdan ammayyuu ganaa ammayyuu kan koo fuuldura jiraadha. Maaliif jennaan namoonni baay'een waan baay'een marfamanii jiru. Maaliin rakkina baay'eetiin, hoduu baay'eetiin, kufaatii baay'eetiin dhagahanii of guutaniiru. Keessi isaanii yaada moo'ichaa jiraatu hin ta'in maal tura? Yaada baqa. Angoliin zooree baqa. Angoliin keessatti dadhabeera jechuudha. Waaqayyoodhaaf ulfinni haa ta'u. Nama si mukkeen yerichi yeroo keeteedhaan. Itti dubbadhaa yerichi yeroo keeteedhaan. Yeroo keenyadha. Mata duree akka jedhu si tajaajila. Yerichi yeroo keeti yoo beekte oo. Kan jedhu si tajaajila. Yeroo keeti. Yeroo darbee sirra darbe tokkotti nurra darbe tokkotti nu hin jiru. Waaqayyo yeroo bareedaa nuu kenna. Yeroo bareedaa kana keessatti immoo waan sirrii yeroo sirriitti hojjechuu hin dandeenye. Meenan danda'a namoonni jettan. Namoonni jettan harka keessatti sirma tolfuudha. Godina keessatti sirma tolfuudha. Nan danda'a. Yerichi yeroo kooti namoonni jettan. Hojjechuudhaaf, barachuudhaaf, tajaajiluudhaaf, Waaqayyoon gammachiisuudhaaf, Waaqayyoof jiraachuudhaaf yeroo kun yeroo kooti warri jettanisti ila yaa Waaqayyo garaa dhaloota kanaa hin argita maqaa Yesuus humna moo'ichaatiin haa guutaman. Ganama kana maqaa Yesuus humna moo'ichaatiin haa guutaman. Faarfannaa 25 lakkoofsa 12. Elnan dubbisa akkas jedha. Namni Waaqayyoon sodaatu eenyuree jedha gaaffii gaafata. Namni Waaqayyoon sodaatu yoo jiraate Waaqayyoomtu sodaachuun kun maali? Inni tokkoffaa ulfina kennuufiidha. Isa beekanii eenyuun beekanii? Waaqayyoon beekanii. Waaqayyoon beekanii Waaqayyoodhaaf ulfina kennuudha. Ulfina kennuu kana keessatti immoo maaltu jira? Jaalala isaa ibsuudha. Isa sodaachuudha. Isaaf buluudha. Isaaf abboomamuudha. Isaaf gadi jechuudha. Isaawwan kana maal jedha lallaba keessatti boqonnaa 12. Yaa dargaggeessa bara dargaggummaa keetti maal godhi? Uumaa kee yaadadhuudha. Otoo yeroon kee hin darbiin saatiin ta'a. Waaqayyoof akka abboomamtu waan akkati bartuudhaaf yaa dargaggeessa bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Uumaa kee yaadadhuun kun maalidha? Jaalladhu, sodaadhu, abboomamiif jiraadhu, isa dhagaye, isaaf ulfina kennu. Kana jechuun maal godhu jechuun Waaqayyoon sodaachuu jechuudha. To'annaa hin qabu. Maaltu namni Waaqayyoon hin sodaanne arrabni isaa to'annaa hin qabu. Yaadni isaa to'annaa hin qabu. Ilaalchi isaa to'annaa hin qabu. Dubbii isaa to'annaa hin qabu. Maaliif jennaan Waaqayyoon sodaachuun isa keessa waan hin jirredha. Garuu Waaqayyo warra sodaataniidhaaf karaa isaan fo'achuudhaan malan isaaniif hin kennan. Karaa isaanii maal gochuun malan? Fo'achuudhaan malan. Fo'achuuf jechuun karaan baay'een hoo jiraateyyuu ila ati milkaa'insi kee kallattii milkaa'insa kee kanadha kan jedhu Waaqayyo hin kennaafii. Argitanitti Waaqayyoon keessa jira waan hundumtu. Mee kan koo Waaqayyo harka jiraadha. Mee as arguun keessan ol kaasaati kan koo Waaqayyo harka jiraadha. Sirruma targa keessan ol fudhatu kan koo Waaqayyo harka jiraadha. Siniin kana maqaa Yesuusiin ganama kana Waaqayyo karaa fo'achuudhaan maltan siniif haa kennu. Amiin akka jettanii natti toltan. Kana keessa moo maal tura? Waaqayyoon sodaachuu jira. Karaa Waaqayyo fo'adhu namaan jedhe keessa jiraachuudhaaf moo maaltu jira? Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuudha maalidhaan jedhe? Isaaf ulfina kennu. Isa jaallachuudha. Isaaf hojjechuudha. Maal keenya? Qabeenya keenya. Asiraatii keenya. Kurnoo keenya. Kennaa jaalalaadha. Buusiidha. Hundumti keenya akka kan Waaqayyootti of lakku. Kan Waaqayyo of taasisu. Yeroo tokko argitanitti waan harkaa of fuune kan keenya ofitti fakkaanne akka barbaannu of gochuu barbaanna. Isa lammaffaa maalidha? Karaa isaan fo'achuudhaan malan isaaniif kennaadha. Karaa isaan fo'achuudhaan malan Waaqayyo isaanitti hin argisiisaadha. Eelagaa lakkoofsa 13 irra akkas jedha. Inni gaariitti
hinjiraata. Maaliif jennaan Waaqayyo karaa inni fo'achuudhaan malu Waaqayyo isa argisiise. Faarfannaa 25 lakkoofsa 12 dubbise lakkoofsa 13 irraa kataa inni gaariitti hinjiraata. Sanyiin isaas immoo lafa hin qabatan. Maaliif jennaan gaariitti jiraata jechuudha. Gaariitti jiraataan kun wanti isaa lolu hin jiru jechuu miti. Wanti isaa mormus hin jiru jechuu miti. Rakkinni hin jiru jechuu miti. Isa yeroo hundumaa Phaawulos yeroo hundumaa gooftaatti gammada isa jedhe. Rakkinatu hin jiru jechuudha otoo hin ta'in, gidiraatu hin jiru otoo hin ta'in, beelatu hin jiru otoo hin ta'in, maaltu jira jechuudha? Kanum keessatti iyyuu Waaqayyo maal godha? Gaariitti isaan jiraachisa. Maaliif? Waaqayyoon sodaatu. Egaa yoo gara koof gara keessan dhufe arrabni keenya Waaqayyoon sodaata, gaalli keenya Waaqayyoon sodaata, deemsi keenya Waaqayyoon sodaata, sammuun keenya hafuurri keenya Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoof bullee nama simbu kennaa gaafadha. Waaqayyoof bultee jirtaadhaani. Waaqayyoof bultee jirta. Dhugaa gaariitti isaan jiraachisa. Akka isaan gaariitti akka isaan jiraatan gaariitti jiraachisa jechuun hin geggeessu jechuudha. Baruu isaanii galuu isaanii keessatti maal kennaafi? Qajeelfama kennaaf. Kallattii isaanitti argisiisa. Hila hin mootadha. Jireenya isaanii keessatti akka isaan fuuldura isaaniitti ifti akka jirutti mul'isa. Haalli keessa jiru isaaniitti hin dhagahamu. Waa'ee booddee isaaniis hin dubbatan. Kanaaf idhaan Phaawulos ani waa'ee waan darbeetti yaada koo hidhuu dhiisee ta'e yaada koo maalan godhaa? Gara isa fuuldura koo jirutti naggaame. Mo'icha dura koo jirutti naggaame.